Akkam jirtu ijoollee? Nagaa jirtu? Ijoollee yeroon barnoota akkam ture? Akka gaariitti itti fufaa jirtu? Qophii sirna gadaa torbee darbeetiin waa'ee gadaa fi diinagdee uummanni Oromoo kunuunsuudhaan qabatu irratti waan hubannoo isiniif kennu kutaa lamaan qoonnee isiniif dhiyeessaa turre. Sirni gadaa heeraa fi seera tumatee qabu keessatti waa'ee kunuunsa diinagdee, qabeenya uumamaatii fi qabeenya horataalee kanneen akka midhaanii, maallaqa, mana, meeshaalee adda addaa ilaallatan hundarratti seera baasee kunuunsii fi akkasumas ammoo horataalee karaa seera qabeessatiin horachuun akka barbaachisu sirni gadaa heera isaa keessatti akka tumate isiniif dhiyeessine ture. Ijoollee uummata Oromoo biratti diinagdeen yookaanis qabeenyi tokko bakka lamatti qoodama. Qabeenya uumamaa yookaanis yagyaga kan namoonni waliin itti fayyadamanii fi qabeenya horataalee jedhamaniitti bakka lamatti qoodamu. Qabeenyi uumamaa kanneen akka bosonaa, gaarreen, laggeen, haroowwan, eelaa fi marga akkasumas ammoo mukkeen adda addaa. Qabeenyi uumamaa kan biraa ammoo kan akka qilleensa, aduu, roobaa fi kan kana fakkaatan hundumtuu qabeenya uumamaa kan waaqni ilma namaatiif kennee lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyiin illeen itti fayyadaman ta'uusaa isiniif dhiyeessine turre. Qabeenyi horataalee jedhaman ammoo meeshaalee namtolcheetii fi qabeenya lubbu qabeeyyii bineensota adda addaa horataman beeyladoota manaa kan akka loowwanii, re'ee fi hoolaa, harree fi farda, gaangee kanneen kana fakkaatan beeyladoota yoo ta'an, qabeenyawwan biraa ammoo qabeenya namtolchee kan akka ijaarsa gamoowwan adda addaa, makiinaa, humna elektirikaa, meeshaalee sibiilaa fi kanneen akka dhakarraa hojjetaman hundumtuu namtolchee jedhamu jechaadha. Maallaqnis qabeenya horataalee keessatti ramadama jechuudha ijoollee. Horataalee kanas ta'ee qabeenya uumamaa uummanni akka waliin itti fayyadamuu fi qusannaadhaan akka itti fayyadamu seerri gadaa ni akeekama. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiin ammoo waa'ee dhaha Oromootii fi haala yeroo yookaanis qoqqoodama yeroo irratti waan hubannoo isiniif qabdu takka isiniif dhiyeessinaa. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Ijoollee uummanni Oromoo hangafa hortee kuushotaa kan dhaha mataa ofii qabu sirna bulchiinsa aadaa sirna gadaatiin kan of bulchaa turee fi waan aadaa fi duudhaa isaa keessatti ittiin jiraatu kan ammoo lakkooftuu yeroo yookaanis dhaha urjiilee fi baatii biiftuu dabalatee itti fayyadamu qaba. Ijoollee uummanni Oromoo akkuma uummata Chaayinaa, Hindii, Maayaa, Awurooppaanota keessaa Israa'elotaa fi akkasumas Araboota fa'aa kalandara mataa isaa kan urjii fi baatii ittiin lakkaawwatu qaba. Akka dhaha yookaanis kalandara Oromootti barri kun bara gadaa 6417 irra gaheera jedhu hayyoonni. Ijoollee akka dhaha Oromootti ayyaantun dhaha dhooftu urjii fi addeessa wal biratti ilaaluudhaan guyyaa, torban, ji'a, waqtii fi bara gadaa ittiin ilaaluudhaan waan bara kana keessatti ta'u hundaa ittiin raaguudhaaf itti fayyadamu. Guyyaa keessatti ammoo qoqqoodama maqaa fi maqa jedhamantu jira. Maqaa kan jedhaman ammoo kanneen akka guyyoota torbanii, wiixata, kibxata, roobii, kamisa, jimaata, sanbata, dilbata kana kan of keessaa qabu yogguu ta'u guyyoota jechuudha. Inni biraa guyyaa keessatti maqaa fi maqa kan jedhame ammoo
Maqa jechuun wal jijjiirraa yeroo saniiti yookaanis waan sa'aatii keessatti fayyadamu 24tu jiru jechuudha. Halkanii fi guyyatti qoqqoodamanii maqaa waamichaa fakkeenyaaf guyyaa subii ganama barraaqa, ganama waaree, guyyaa saafaya, galgala jedhee kan qoodamu yoo ta'u, galgalli ammoo golgol guysa, waarii, halkan, iyya lukkuu, obboroo, bariisaa, barii jedhamee kan qoqqoodamudha. Gaafa barraaqa jedhu ammoo deebi'ee bari'eera jechuudha ijoollee. Isaan kun ammoo wal jijjiirran isaanii kun maqa wayita jedhamu. Maqaaleen waamaman kun ammoo maqaa jedhamu jechaadha. Walitti 24 tahaa jechuudha. Qoqqoodama sa'aatii kan yeroo guyyaa keessatti argamuuti. Ijoollee uummanni Oromoo dhaha maaliif itti fayyadama yoo jettan, jila gadaa gaggeeffachuudhaaf, ayyaanota waggaa kan akka irreechaa, kan akka ateetee ittiin gaggeeffachuudhaaf, sirna fuudha feerumaa keessatti guyyaa jilaa ittiin qabachuudhaaf, guyyaa gaa'ilaa fuudha feerumaa kana ittiin gaggeessuudhaaf, guyyaa dhaqna qabaa ijoollee dhiiraa itti dhaqna qaban, guyyaa jila gadaa buttaa itti qalan, guyyaa imala dheertuu karaa ittiin deeman, akkasumas ammoo oolii bulii keessatti illee wantoota raagaa fi himanii qaban keessatti hundumtuu dhahaa fi dhawaata kanaan ilaalama jechuudha. Ijoollee uummanni Oromoo dhaha kan lakkaawwatu guyyoota ji'a tokko keessatti argaman 30 keessaa 27 maqaa ayyaanaatiin waamaman lakkaawet itti fayyadama. Guyyootan 27 urjii fi baatii ilaaluudhaan kan raagaman yoo ta'u, guyyootiin ji'a keessatti argaman hundumtuu hiikaa fi hiree yookaanis milkii daa'ima haaraa dhalattuu kan murteessan jedhameet amanama. Ijoollee waa'ee dhaha Oromoo kan ayyaantuu yookaanis raagaa wagiidhaan hoogganamu kanarratti Obbo Ahmad Galatoo hayyuun argaa dhageettii haalaa fi amala ayyaanota guyyaa dhahaa keessa jiranii kanarratti fakkeenya irraa isiniif himu sirritti dhageeffadhaa. Raagaa hogiin ka bara him, ka gara bara deeman him. Raagaa hogi eega hooggana, gagadoota kana faladhu kana godhadhu, gadaan geettee dabarse, gadaan geettee fudhu ka jedhu raagaa hogii fi qaallicha qumbiiti ka hooggana. Dhaya Oromoo jechuun urjii laakkaa, addeessi kun urjii bira bule addan bule, urjii 27. Urjii 27 kun bitaa takka nikkaa 2 sonsa 3 alkaajima 4 4 5 wal qajaa basaa 7 basaa 8 carra 9 dureetti 10 dullatti takka salbaanni 3 4 gardaadumaan 5 sorsaan jaar urumaan 7 lumaasan 8 gidaadan 9 ruudan 10 areerin 2 adulaan 2 garbi 3 7 27. Bitarraa yoo fuune bitaan ayyaana hangafaati. Bitaan ayyaana hangafaati jedha warri laakkaa'u. Jalqaba kalaakkaa abbaa kololooti haadha kololooti. Abbaa haadha dhiirsaa niitiin laakkaa jarri kun. Warri mirgaanu amma ayyaana kan fudhanne ka abbaa kololoo fudhan. Bitaan kun yoo laakkaa'u ayyaana kam laakkaa haadha kololoon laakkaa. Bitaan ayyaana hangafaati. Bitaa kana yoo mandi'e roobni bitaa hawada jedha. Bitaa kana yoo fuudhe ilmi mootu hangafa hin barakatu baay'ee ilmin horu jedha. Bitaan fuudhan. Maannaa ta'e bitaa yoo dhalate ayyaana hangafa dhalate ka hangafaa sanii raada kenne ayyaana kiyya naa kenni hoodhu jedhee raadan jijjiirata ayyaana san fudhate. Hangafatu raada kenneefi ayyaana ofii irraa fudhata. Lammanni hinikkaan ayyaana waaqaa lafaati. Hinikkaa kana yoo mandi'e hin rooba. Roobni bareeda taya. Turu hinikkaa galaanaa fuun goodu ayyaana fuun oolu abbayyoo jedhan duroo gadaa hojjetan. Hinikkaa galaanaa fuun goodu ayyaana fuun oolu abbayyoo yoo yaa'isaa yaa'ii barsiisaa hiyyoo jedha. Sirna gadaa keessa wanna jiru wal qabataa deema. Guyyaan kun guyyaa korma tajoo roobaa itti baan. Tajoo roobaa yoo ba'u ayyaana kana ba'a. Yoon baya bitaa ba'e hinikkaa gale.
bitaaba hin ikkaagal rooba kadhatu roobni akkasi qajeel qixxee baraatitti yookaan hoggaa tokko keessa yoo ga'e tajoo roobaa ji'a hammajii ayyaan itti gaafate ayyaan lakkooftuu dhaqee ji'a hammajii bahee tajoo roobaa kana korma qalee xiribbaa dha'ee roobana qajeeli jedhee kaataree sifaa naa godhi ka dhufu nagaa godhi jedhee malkat dha'ee xiribbaa dhaqee tajoo roobaa kana eebbifatee gala. Garbi sadii garba qara garba maannaa garba deettiidha. Garbi qarri daarii bishaan gamanaati. Garbi deettiin garba garaacha garbi maamsa achi aanu garba akkana. Garba qara yoo fuudhan hangafa dhiira deetti. Horii tiffanni garba qara fuudhee deettii dhoofsisee garba maannaa horii yoo tiffate garaa dhiira guddatti dubartiin ayyaana san fuudhan. Akka kana sirna dhawa Oromoo akka kanaan bula. Egaa ijoollee dhaha jechuun lakkooftuu baraa gadaa yoo ta'u beektonni dhaha kana lakkaa'uu beekan ammoo ayyaantuu jedhamu. Uummanni Oromoo dhaha kana irratti hundaa'ee oolii bulii isaa fi waan hojjetu hundaa dhaha kanaan fayyadama. Akkasumas moggaasa maqaa ijoollee haaraa dhalattuuf illee maqaa kan moggaasu hiree isaanii kan ittiin ilaalu dhaha guyyootii 27 ji'a keessatti argamanii kanaani. Akkaataan dhaha kana itti lakkaawanis guyyaa urjiileen 7 urjii gaalessaa yookiinis urjii bakkalchaatiin durfaman irraa tuuta urjiilee gara isaan yaa'an irraa haala jijjiirama qilleensaa roobaa fi caama bara quufaa fi hongee akkasumas wantoonni gaariinii fi wantoonni hamaan mudatuu danda'us kanumarraa raagu jechaadha. Hennaa jechuun ammoo waan itti aanee dhufu beekuu jechuudha. Dhaha fi dhawaata lakkooftuu baraa gadaa uummata Oromooti jechuudha ijoollee. Qophii sirna gadaa waa'ee dhaha Oromoo irratti xiyyeeffatu kutaa tokkoffaasaa akka isin biraan geenne kanumaan goolabna. Torban kutaa lammaffaadhaan isiniif dhiyeessinaa. Hammasitti qophiilee OBN gaammee hafan wajjin nagayaan nuuf tura.